Waajjirri buusaa gonofaa magaalaa Adaamaa haala horannaa miseensaa cimsuun danda'amu irratti miseensota isaatiif leenjii kenne. Kaayyoon leenjichaa horannaa miseensaa gumaataa fi tajaajila kennamu akkaataa babal'isuun danda'amu irratti hubannoo uumuuf akka ta'e itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdul Kariim himaniiru. Kaayyoon marii sochii uummataa guyyaa irraa akka magaalaa Adaamaatti jalqabame kun inni guddaan raawwilee hojii buusaa gonofaatiin waggoottan sadeen kana keessatti hojiin gurguddaan hojiin hin tuffatamne hojiin boonsan kaayyoo buusaa gonofaa bu'uuraan lafa qabsiisuuf hubannoo uumuu horannoo akkasumas gumaata buusii miseensummaatiif fi gumaata mallaqaa dhaloota egeree qabuu keessatti nyaata manneen barnootaa sassaabuu keessatti hojiin guddaan hojjetameera. Haa ta'uutii garuu hojiin hojjetame akkuma jirutti ta'e galma buusaa gonofaatiin raawwachuun dura jiraatu kaayyoo qabanneen ergama seektarri kun qabuun ergama egeree biyya kanaa jijjiiruu keessatti buusaa gonofaa qabuun yoo laallu hojii hojjenne caalaa hojiin hin hojjetin karaa deemne caalaa karaan hin deemin bal'aan akka jiru waan nutti mul'isuuf guyyaa har'arraa eegalee karoora bara keenya kan itti aanu kana keessatti akka magaalaa Adaamaatti akkam gooneet ummata magaalaa hunda qaamni waltajjii kanarratti argamne kun keessattuu jaalatamtoonni abbootii gadaa haadha siinqee hooggansi keenya sadarkaadhaan jiran miseensonni buusaa gonofaa ammarraa eegalee ambaasaaddara buusaa gonofaa ta'uudhaan sosochii uummataa of duuba deebinee hojjechuun akka nurra jiraatu yaada keessa galamee ajandaa buusaan gonofaa hiikoo siyaasa uummata Oromoo keessattis qabu yaada keessa galchuudhaan waltajjiin kun kan uume ta'uu hubachuun nurra jiraataa jechaadha lumaa galatti. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa aadaan wal gargaaruu buusaa gonofaa qofatti dhiifamuu akka hin qabne ibsanii hooggansi hawaasa waliin qindoomuun deeggarsa namoomaa irratti hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Hojiin buusaa gonofaa kan waajjira buusaa gonofaati miti. Kan qaama hundaati, qaama ziru kanaati. Keessattuu abbootii gadaa, maanguddoota, lammaffaa caasa keenya. Buusaan gonofaa sirna aadaati, sirna gadaati. Kana giddu galeessa goone hojii kana kan keessa bahuu dandeenyu yoo walumne yoo qindoomne qofa. Kana keessatti qaamni hundumtuu sadarkaa jiruun gahee isaa bahuu qaba. Caasaan keenya gahee isaa bahuu qaba. Abbootiin gadaa gahee isaa bahuu qaba. Haadholiin siinqee gahee isaanii bahuu qabu. Abbootiin qabeenyaa gahee isaanii bahuu qaban. Miseensonni gama isaaniitiin buusaan gonofaa diinagdee wal gargaarsaa fi tokkummaa hawaasaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef hirmaannaa keenya daran cimsinee itti fufna jedhan. Sabaaf amantaaf waan hunda siyaasaan of keessaa hin qabne wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef sablammoota keenya saammannee karoormaan bahee kanaan itti deemame. Kanaafuu wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef duubatti deebi'uun hin jiru nuu jabaadhaa jechuun barbaada. Namoonni keenya wal jaalachiisuu keessatti nageenya amansiisuu fiduu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef dhimmichi bitaanis kori mirgaan waan faayidaa waloo keessaa argannu waan ta'eef wal cimsuun wal jajjabeechuun sadarkaadhaan hamma dandeenyu wal gargaarree garaa qulqulluudhaan hojii kana hin hojjenne yoo taane milkaa'inni isaa dhugaa dubbachuudhaaf waan oliiti waan guddaadha jeetii yaada.